Akkam jirtu hordoftoota keenya, ani nagaa kooti lafa jirtanitti dagaan isiniifis maatii keessaniifis habayyatu. Egaa har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo har'aa kan inni xiyyeeffatu nama baay'ee sitti dhiyaatus jaalallee kee namoota naannoo kee jiraniin si malee akka jedhan yookiin immoo jaalala kee suusii akka isaanitti ta'u gochuuf maloota akkamii fayyadamuu qabda isa jedhudha har'a kanan isiniif kaasuu barbaadu. Kana malees immoo namoonni biraas yookiin namoonni adda addaa jaalala kee akka qaban kan godhu yookiin immoo akka taasisu kan si gargaaru keessaa namoota jaalala keessa jirtan yookiin immoo namoota relationship keessa turtanis haa ta'u kan amma keessa jirtan caalumayyuu isiniif gala jedheen yaada. Nama jaallattan tokko yeroo baay'ee waa'ee isaa otoo haasoftanii isinitti tola. Yeroo hundumaa silkiidhaanis haa ta'u otoo isa waliin haasoftanii yeroo hundumaa baay'ee akka isatti dhiyaattan, yeroo hundumaa akka isa waliin gaa'ila uummattanii jireenya itti fuftanidha kan isin yaada keessan. Kana malees baay'ee isa jaallachuurraan kan kaate isa dhabaalaati jettee yeroo sodaa keessa galtudha jechuudha kanatti ofirratti argitu. Haa ta'uyyuu malee amalli kun si keessadha kan inni jiru. Isa jaallachuun yeroo hundumaa isaaf available ta'uun, yeroo hundumaa isa waliin walitti dhiyaachuun, yeroo hundumaa isa waliin haasa'uun akkasitti tolu yookiin immoo sababa baay'ee isa jaallattuuf isa dhabaalaati jettee sodaa keessa kee kan jiru si keessadha. Inni kun faallaasaa isa keessa akka ta'uu fi inni amala akkasii akka inni horatu gochuuf kan si taasisu keessaa amaloota 5 siif himuun barbaada. Akkuma amalli kun si keessa jiru isa keessas akka ta'u yookiin immoo innis akkuma keessana yeroo hundumaa bilbilaa si waliin otoo haasa'ee, yeroo hundumaa yaaddoon kee isa keessa akka jiru, yeroo hundumaa si waliin wal arguu, si waliin haasa'u akka inni ati isatti suusii taatu kan taasisu keessa. Namoota jaalala keessa galtanis ta'uu danda'a, jaalala itti deemtanis ta'uu danda'a. Amaloota kanatti yoo gargaaramtan baay'ee isin fayyaduu danda'a, baay'ee isin gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo koo har'aatti otoo hin darbiin warri chaanaalii kanaaf miseensa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas immoo mallattoo bilbilaa sana fuuldura ka jirtu tuquudhaan akka yeroo hundumaa viidiyoo keenya isin ga'u gochuu dandeessu. Gara viidiyoo kootan isin dabarsa. Egaa akkuma beekamu wantoota hundumaarra lafa kanarratti argamurraa gammachuus haa ta'u, argachuus haa ta'u, dhabuus haa ta'u, kufuus haa ta'u, gammaduus haa ta'u, waan kamiyyuu caala jaalalli bakka guddaa akka inni qabuu fi jaalalli paaworii guddaa akka inni qabudha kan nuti arginu jechuudha. Paaworii kamiyyuu caala, waraana kamiyyuu caala jaalalli nama kam jilbeeffachiisuuf paaworii kan qabudha yookiin immoo humna guddaa kan qabudha jedhameeti beekama. Lafa kanarratti wantoota gadi harkisuudhaan baay'ee kan beekamu yookiin immoo wantoota gadi dhiibuudhaan kan beekamu giraafiitiidha. Haa ta'uyyuu malee kan hundumaa caala jedhamee itti amanamee batamu garuu jaalalaa. Waan kam harkisuudhaaf, waan kam jilbeeffachiisuudhaaf, waan kam ajjeesuudhaafis jaalalli paaworii guddaa qaba jechuudha. Kana malees wanta ati fedhii hin qabne tokko dirqamaan akka ati gootu kan si taasisu keessaa tokko jaalala. Kanaaf wanta paaworii qabu kana yookiin immoo jaalala hamma naga'u kana akkamitti isa keessatti uumuu dandeessa isa jedhu isinitti himaa. Kana dursee garuu akka gorsaatti shamarran keenyaaf waa tokko dhaamuun barbaada. Calqabumatti gaafa jaalalatti galtan yookiin immoo gaafa nama tokko jaallattan hiriyoota keessan duraa yookiin immoo hiriyaa wajjin guddattan, hiriyaa wajjin hojjettan, maatii keessan, namoota naannoo keessanii ofirraa hin fageessina yookiin immoo hin jibbiina. Kana jechuun maal jechuudha? Shamarran tokko jaalala keessa galte. Kana dura hiriyoota baay'ee ishee gorsan, hiriyoota baay'ee ishee jajjabeessan, hiriyoota baay'ee wajjin bashannantu jiru. Isaaniin dhiistee yeroo hundumaa isa qofaaf available taate yookiin immoo isa qofaaf waan hundumaa yeroo haasoftus, yeroo deemtus, yeroo waan hundumaa gootus isaan kana galal gootee yookiin immoo isaan kana achi qabdee isa ofitti qabdee yeroo hundumaa isa wajjin itti fufuu barbaaddi. Kana gochuun isin irra hin jiraatu. Hiriyoonni keessan isin waliin turan yookiin immoo hiriyoonni keessan isin gorsan, isin jajjabeessan yeroo gaddaas, yeroo gammachuus, yeroo argachuus, yeroo dhabuus isin bukkee turan sana ofirraa fageessuu hin qabdan. Kun immoo isa malee namni hin jiru yookiin immoo anaaf inni hundumaarra caala jettee yeroo itti keessa kee amansiiftee isa qofa wajjin walii galteet yeroo isa qofa wajjin itti hiitu argina jechuudha. Kun immoo siif dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Yeroo tokko akka tasaa balaan tokko gaafa uumame yookiin adda ba'uun tokko gaafa dhufe rakkoo keessa galta. Yeroo sana miidhamuu dandeessa, dhiphachuu dandeessa jechuudha. Kana malees waan gootan tokko, waan jettan tokko yookiin immoo lafa deemtan tokko karooraan deemuu qabdu. Yeroo hundumaa dhiirri tokko isin jaallateef isinan argadha yookiin immoo isin arga jedha taanaan yeroo hundumaa isa waliin wal arguun isiniif barbaachisaa miti. Karooraan itti yaaddaniitti argachuu qabdu nama sana yookiin arguu qabdu, waliin haasa'uu qabdu. Yeroo haasoftanitti waan qomna garaa tokko haasa'uu qabdu. Wanta hin taane tokko dalagdanii deebi'uun sirrii miti.
wanta jireenya keessaniif bu'uura ta'e tokko lafa kaa'uu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa akka nama karoora hin qabne yookiin akka nama kaayyoo hin qabne hin ta'ina. Torbanitti yeroo tokko isa yoo argatte yeroo biraa immoo maatii kee hiriyoota kee arguun siif barbaachisaadha. Kana hin gootu taanaan guyyumaan sin argu malee jetta taanaan dhiira sanaan guyyuma guyyaan argita taanaan innumtuu sirratti of boonsuu jalqaba. Isa malee akka ati jiraachuu hin dandeenyedha kan saayikooloojii inni yaaduu jalqabu jechuudha. Yoo kana hin goone garuu vaaliyuu kee hir'isuu danda'a, ofitti amanamummaa kee hir'isuu danda'a, ilaalcha inni siif qabu hir'isuu danda'a, jaalala inni siif qabullee hir'isuu danda'a, wal nuffaa dhuftu jechuudha. Kanammoo kan ati gootu isa gammachiisa moo hin gammachiisu, wanti kun isatti tola moo hin tolu jettee goota malee ofii koo nan miidhama moo hin miidhamu jettee itti yaaddee waan hin beekneef. Kana malees immoo sa'aatii 24 teekstiidhaan isa waliin hin haasa'in. Sooshaal miidiyaas haa ta'u, SMS teekstiis haa ta'u, bilbilas haa ta'u, sa'aatii 24 yeroo hundumaa sa'aatii hundumaa isaaf hin kennin. Akka inni si yaadu godhi, akka inni ofiisaa si barbaadu godhi. Yeroo hundumaa akka inni waa'ee kee yaadu, akka inni bilbilee baddee maaliif akka inni siin jedhu godhi. Maloota akkasii fayyadama. Yeroo si barbaade hundumaatti akka inni si argatu hin godhin. Inni fakkeenya lafa biraa deemee yookiin immoo hojii hojjetee deebi'ee yeroo hundumaa si barreessa taanaan yeroodhuma sana deliver goota taanaan yookiin immoo yeroodhuma sana qilleensuma irratti deebistaaf taanaan yeroo sana si taazabaa dhufa innumtu. Bakka sa'aatii 24 akka ati isa barbaaduu fi akka ati isa eegaa jirtudha keessa isaatti kan isatti dhagahamu jechuudha. Kanaaf yeroo kee isa qofa irratti meesii hin godhin. Yeroo tokko tokko guyyaa tokkos haa ta'u guyyaa lamas haa ta'u hiriyoota kee bira deeme maatii kee bira deeme isarraa fagaadhu xiqqoo ishee akka inni si yaadu godhi. Kanaaf yoo kana goote innis yeroo hundumaa si yaadaa dhufa. Waa'ee keeti kan inni yaadu taa'ee kee waa'ee kee yaadaa. Yeroo hundumaa isatu si dheebota malee ati isa barbaacha hin deemtu jechuudha. Yeroo tokko tokko isinis hiriyoonni shamarranii si barbaachisu. Yeroo tokko tokko jaalala keessatti namni sadaffaan barbaachisaa miti. Garuu yeroo tokko tokko immoo iddootti barbaachisu qaba. Hiriyoonni kee shamarranii yeroo itti si gorsan, yeroo itti waa'ee isaa karaa sitti himan ni jiraachuu danda'u. Kanaaf isaaniifis yeroo kennuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhiirri sun har'a waliin bulla siin jedha taanaan gorsa si gorsan qabaachuu danda'u. Yoo isaaniin mari'atte waan siin jedhan qabaachuu danda'u. Kanaaf yeroo hundumaa of eeggannoo gochuu qabda. Karooraan socho'uu qabda. Akkas naan jedhe maal gochuun qaba? Maal deebisuuf hin qaba? Akkamiin immoo qabachuun qaba? Yoo jetteeni isaan yeroo sanatti solutionii tokko yookiin deebii tokko siif kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa isarratti independent taata otoo hin taane yeroo itti isaaf qabaattu yeroo karoora baafachuu qabda. Yeroo itti hiriyoota keetiif immoo yeroo qabaattu karoora baafachuu qabda. Yeroo itti maatii keetiifis immoo yeroo qabaattu karoora baafachuu qabda jechuudha. Yoo kana hin gootu ta'e jaalalli akkuma dursee isinitti hime paaworii guddaa qabaa booda kufaatii hin taane irratti kufta jechuudha. Wanta ati hin barbaanne tokko akka gootu yoo si dirqisiise illee akka ati hin goone kan si gorsan yookiin immoo karaa kan sitti himan hiriyoonni kee maatiin kee si barbaachisu jechuudha. Kanaaf shamarroonni yeroo baay'ee maatii keessan irraa adda hin bahina, hiriyoota keessan irraa adda hin bahina nama jaallattan tokkoof jettanii. Inni kabraa shamarroota keenyatti kanan isinitti himuu barbaadu guyyuma tokkoon dhiira tokko har'uma wal argite har'uma ofii kee dabarsitee of hin kennin. Kana yeroon siin jedhutti wal argiteettaa guyyaa laaqana wajjin nyaattee sitti toleeraa galgalas yoo raata waliin nyaanne maal sitti fakkaata yoo siin jedhe ishii yoo jette, yoo dhugaatii dhugna maal sitti fakkaata yoo jedhe ishii yoo jette, waliin bulla maal sitti fakkaata yoo jedhe ishii yoo jette, suni booda dhiira sana deebitee arguu dhiisuu dandeessa. Ati jaallattee ofii kee dabarsitee of kennite garuu inni yeroodhuma sana achumaa si dhiisee akka inni deemudha. Kanaaf dhiirri tokko kana dura viidiyoo koo biraa keessatti isinitti himeera waan tokko xiiqiidhaan kan inni argachuu qabu yookiin immoo dhiirri xiiqii jaalataa waan tokko xiiqii keessa yoo gale garmalee akka inni barbaaduu fi akka inni duubatti hin deebinedha. Kanaaf caalumayyuu chaalenjii guddaa arguu qaba si argachuuf dhiirri tokko. Kanaaf dhiirri sun akkuma sin argeen akkuma si waliin laaqana nyaateen akkuma si waliin iraatas nyaateen akkuma kana isin quufee akka deemu hin eeyyaminaaf. Kanaaf ofii keetti dura gatii kennuu qabda. Ati ofii keef of kabajuu qabda, ofis kabachiisuu qabda, vaaliyuu guddaa ofii keerra kaa'uu qabda dursa otoo isa waliin walii hin galin. Yoo kana goote ati shamarran cimtuu shamarran daftee harka hin kennine yoo taate dhiirri sun yoomillee taanaan garmalee akka inni si yaaduu fi yeroo hundumaa waa'ee kee qofa akka inni yaadu gooteetta jechuudha. Kanammoo yeroo gootan of eeggannoodhaan gochuu qabdu. Dhiirri sun yeroo isin haasofsiisutti gurraa itti agarsiiftu yookiin itti boontu yookiin immoo itti of fakkarsiiftu otoo hin taane wanta gootan hundumaa pilaaniidhaan karooraan
suuta jettanii ogummaadhaan gochuun isinirra jiraata jechuudha. Inni kabraa jaalala keessatti wal affaruun barbaachisaa miti. Jaalala keessatti affaruun wal kabajuun utuma jiruyyuu wal affaruun barbaachisaa miti. Waan tokko yoo waan taatiin barbaanne tokko yoo siin jedhe lakkii jechuu ni qaba. Waan isa jaallattu qofaaf affartee yookiin immoo sheemiinsi qabee ishii jetta taanaan booda rakkoo keessa galuu dandeessa jechuudha. Kanaaf wanta kamiyyuu wal quunnamtee yookiin immoo wal argitee waliin haasa'uuf rakkoo tokko furuufis haa ta'u waan biraatiifis haa ta'u waan kamiyyuu yoo haasoftu affaruun yookiin sheemii keessa galuun matumaa barbaachisaa miti. Kana goona yeroo siin jedhu lakki jetta taanaan lakki kun yeroo kanadha. Yeroo kun immoo ani inni ta'uu danda'u akkasittidha jettee sireesiisaa itti himuu qabda. Wanta kana hin goonu yoo siin jedhe immoo wanta kana kan nuti goonuuf kun immoo kanadha jettee sababa isaa dhiyeessuufii qabda. Asirratti affaruun barbaachisaa miti. Kana yoo goote immoo jaalala keessattis haa ta'u jireenya kee keessatti baay'ee cimtuu fi kutattuu akka taatedha kan inni sirraa hubatu jechuudha. Inni kabraa shamarran gaafa dhiira tokkotti dhiyaatan yookiin immoo jaalala keessan waliin taatan rakkoo isaa itti himaa. Waan isa jaalattanii fi amala inni isinitti agarsiisu keessaa kan isin jibbitan itti himaa. Sababa kana gootuuf sababa kwaalitii akkanaa qabduufan si jaaladha yookiin immoo sababa kana taateef amala akkasii kana sirratti jibbaan dhufe jettee yoo dibbilii itti himte namni sun si tilmaamaa dhufa. Akka ati cimtuu taatee fi akka ati kutattuu taate ammas keessa isaatti kan inni hubachaa dhufu jechuudha. Dhiirri tokko waan hundumaarra shamarran isa gorsitu baay'ee ajaa'ibsiifata. Kan isa caalte isatti fakkaata. Kana malees isaaf vaaliyuu hammamii akka ati qabduu fi hammam akka ati isaaf yaaddudha kan inni keessa isaatti hubatu jechuudha. Kanaaf waan gootu hundumaa immoo obsaan godhii, waan gootu hundumaa ogummaadhaan godhii. Viidiyoo koo har'aa asumarratti xumuraa. Yoon dogoggoreeraadhe koomentii jalatti naaf barreessaa. Turtii